Wanni nama isinitti dhaammachuu yookaan isinitti himachuu barbaadu gaafa abbaa keetiif kabajaa dhabdu abbaa namaa keessa immoo abbaa biyyii abbummaadhaaf qabu tuquun kee mala. Asuma birmaduudhaa ilmoo namaati rakkoo abbaa keetii rakkoo haadha keetii rakkoo jireenya keetii si baase maaluma jettee adara rabbii namoota akkanatti kabajaa wal biraa qabu maaluma jettee waa jetteen arrabni kee akka uummatis diriiree waa si jedheen adara rabbii isaayyuu uummata duniyaarra hin jirre yeroo waa jettu yakka lammaffaan immoo maaliif jennaan gaafa sana hojiin isaaniitu warraa dhaabbateera. Rabbii kee fuula dura gaafa dhaabbatte maal jechuudha deemaa jirta rabbii jechan jibbee jettamoo ijoollee maa akkamitti sadarkaa kana of wallaallee na dhibee baay'ee na ajaa'ibee hammallee sadarkaa kana yoo jiranne cabneerraa inni hojiin keenya bornu yakkisiisee fuula rabbii nu dhaabu hanqannaan amma tarkaanfattee lafi abbaa kootii lafa keessatti gadi dadhabuu jechuun kufiitiin kana achiinaaf kan hundaa waliin nu ga'e maalinni utuu waa hin baratin utuu waa hin qara'iin utuu rabbiin sodaa hin baratin biyya keessaa yaa'uu keenya nu agarsiisa. Hundaan jedhaan jiru immoo bara dhiyeenyaa kana waggaa afurii asii waan durii hin qabne haala addaa tokko fidan inni kun badhaadhina jedheessa kana achi balfee achi dhiiba inni kun adda bilisummaa Oromoo deeggaree adda maal kaafaa'u waa oodanuu isaa jira miti gaasaa danatee kana afaan mimmi'oo bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon nu takaalee nu hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa uummata doodi'oo oon kun akkamitti innoo oo yeroo jedhame anis nan waadhaa Oromoo yeroo isin jedhan atis nan waadhaa bara bakka reetu hin qabdu garee filatanii garee siyaasaa tokko badhaadhina haa ta'u kamaatu nu dhibeera anaam namaa bara inni tokko jennaan inni tokko immoo dhaabaa bilisummaa Oromoo deeggara inni tokko dhaaba jinnii deeggara ilaa asitti wanni isinii galuu qabu badhaadhina waggaa 4 dhufe tura anatu hangafa badhaadhinii booddee kooti si isa waggaa 4 kana badhaadhina ta'e irraa situnaa hangafa badhaadhinni achi booddee adda bilisummaa Oromoo waggaa 30 dabre dhageenyarra anatu hangafa inni yoo achi booddee lammaffaadha. Kanaa jecha Oromoon akka jettee mammaaltu ijoollee hangafa doofe quxisuu karra dhaalaa an maal ta'e jennaanii waanan deeggaruuf waanan hin deeggarre irratti moggaaftee dabarfattee abbaa koo isa boolloo jiruu isa itti jedhu tuqxamaa namni abbaa ofiitiif kabajaa qabu. Namni gosa ofiitiif kabajaa qabu. Namni safuu namoomaa qabu. Namni amantii qabu. Namni birmadooma qabu. Namni haadharraa dhalatee qabu. Abadan hayyuu dhiisi. Hayyuu beekaa biyyaa, uummata biyyaa, gaaddisa biyyaa, shamsiyaa yookaan xilaa dhabar. Jala xilaan jalaa dhaamsitaa, xilaana jalaa dhaamsitaa. Xilaa tina jalaa uwwuu jedhama barkuun xilaa jarri. Ani barisii jala dhokadheetan kabajaa jaraatii fi dhiira akka sanaatu nutti dhalataadhaaf asitti na kabajanii na dhiisanii baran. Toniif sittin bakkaatin jara sana rookootu gadi baasi malee jireenyaan yoo fudhatte wallaahi tokkoon seenaa jaraa qoradheen qaba. Yaa kan an dhihaa jettee isa kanaan waa jedhaa jirtu. Yoo Yahudoonni si ergatanii rabbi nu keessaa si haa cabsu. Yoo munaafiqummaaf ta'e. Yoo immoo wallaalummaa ta'e immoo rabbiin siif abanuun jedha akkuma dur jedhee beeku gaafa. Wallagga keessa taa'ameeti Jimmaa arrabsama. Jimma keessa taa'amee Arsiin arrabsama. Arsii keessa taa'ameeti Harargeen arrabsama. Harargee keessa taa'amee Walloo arrabsama. Akkanatti akka namni wal dhabu gochuun hinuma milkoofte jarri. Waan itti karoorfatte kana karaa keetiin karoorfatte boo karaa dadhabaatiin saree ibidda qaqqaammatti jette Oromoon.